fira fakkaatanii abdii jedhanii boo'anii magaalaa kana baxabbaxanii gubanii akirammoo akkas maalippo maal gizee maalii keessa gallee jedha baran namni kataratii nu godhate bar ummatuma yeman kana mataa qulfii jettanii nu arrabsiiftanii habu wal jaalattaa wal fuudhaa jenne isinitti himne waliin taane walirraa goraa jenne kun achi amma lachuma taa'ee afaan baneemmoo hin deemani singate isaan waan keerisii dalaganiitii fi singatee hin deemu jettaan amma mana dhiirtiin jirree bayi boodammoo ammallee maal jette jedha sila waaniin ani jedhe takka dhufaa jiraati ammallee immoo inniin kun mataa jabaatee akkuma isaa sana hin ba'u ani sin eegaa ani maali jedha haarisaa mitiiti waan nama eegdu hin jiruuti bayi mana namaati bayi siin jedhan bayi bilbila immoo yoo viidiyoo kiyya kana agarte bilbila kee bani bilbila kaasi bilbila soo isaanumatti gatee magaalaa keessa akkana deema mucaa maal goonaa jedha barani fayyaan qabu yaa mitis jechuuf nagaa hin deema hin nyaata hin dhuga fayyaas jechuun immoo homaa tartiiba dhabee jira mee waanuma jedhu wallaalee bar ammallee kun akkuma isiniin jedhu kana mormii kaasee booda warrumti kun itti garagalee tuf poolisii qabsiisuu baannaan maaliifuu maal isaaniitiin obboleessa miti abbaa miti dhirsa mucayyoo miti waan hiikaa ofitti walitti hin godhanne niitii kiyya soqatuu dhufellee hin jedhu achi shurxaa si fidanii booda si garagalanii suma kana idaa biraa keessa akka hin galchine mana namaati bayi isiniin kunis gurra boruuf dhagaa hordoftootaaf kabajamtoota abdii hundi. Assalamu alaikum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu jecha har'as waanuma haaraan sinii dhufee jira. Egaa iyyinee warrannee mataan kun nu dhukkubsatee isiniin kun quba qabdan kunis maal yoo jettan waa'ee obboleessa keenya abdii kanaa jechuudha. Egaa waan abdii kanaa kana hidhee ibsuu nu dhuga na ulfaata maaliif yoo jettanii yeroo hunda waan namni itti miidhagahee furmaata godhaturra akirarra kunoo akka saree shaaraarratti darbatamuu filataa jechuudha. Kun hunduun maaliif jettee yoo jettan immoo viidiyoo gadhiifame agartanii jirtu haati sabboontuun waan abdiin jedhan argitan illee dhageessaniitu illee isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Egaan durumarraa jechuudha akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu kaameraan alatti illee gorsee yaa abdii mana sana keessa abbaan hin jiruuti kan mana jiran beerraniiti isaanirraa osoo fagaattee hiriyoottan kee dhiiraa bira galtee yookiin osoo mana jijjiirrattee jedhee waan akkasii waa hedduu itti haasa'ee haasofsiisee illee ture jechuudha abdii kana kaameraan ala jechuudha. Kaameraa afootti yeroo hunda waame hunda naasa'anii jennee gorsinee turre jechuudha. Maaliif inniin kun akka itti fudhatee akka waan nuti akka inni mana sana hin deemne yookiin akka waan takkatti yaannee fakkeessee ture yeroo sanaaf jechuudha. Egaa kunoo har'ammoo duras mucaa kana kan ibiddatti oofaa turte mucatti sabboontuu kanadha jechuudha. Isiniin kun waa hunda quba qabdanii mucaan kun isaan amanee waa meeqa ta'ee jira jechuudha. Waan hin ta'in waan hin dararamiin hin jiru kana daran immoo kan magartuun sun gootee jechuudha. Mucaa kana guutuu akkanatti akka hoolaa akka gaarii olii gadi oofanii akira bayi deemi nurraa jechuun dhugaa ani Oromoon kun gizee tokko ajaa'ibuma qaba. Dhugaa nu waliin jaalannu kan jedhu kanaafi mee mucaan kun isaan amaneeyyuu gizee meeqaa deemee ibiddatti seene mucattiin kun deemi waan ishiin jetteenuma dhagaa inni illee ammallee gowwummaan isaa sun isan gadhiifne dhugaa isinitti hima ganaa kan isaan bahii nurraa deemii nuti lubbuu keenyaafuu sodaannee jirra yaa abdii sababa keetiin magartuun nu jeeqaa jirti jedhan ani kanini haadha sabboontuu kanaa hin shakke jedheef gaafa viidiyoo kiyya irratti yoo dhageessaniitu ta'e kun ammallee numa shakkeenan maaliif shakkitee yoo jettan maalumaaf ishiin magartuu seeratti hin kennine maa harka irra qabatti jedhan amma bar maaltu maal taanaan leesh ishiin seeratti hin dhiyeessine maa sodaattee abdiidhaan gabbee jettiin mucaa akkanatti dararaa fi makaraa meeqa argee sababa isaanii boolla meeqa seenee rabbiin du'a keessaa ol baase kana maal ishiin magartuurra harka qabatti magartuu waan gaarii dalagdee maa sodaatti mooti sabboontuu ani sodaa ishii kanatu na ajaa'ibe waan hunda caalammoo kan ishiin sodaatte abdiin irraa deeme afaan baasanii akkamiin abdiin irraa deeme jedhu dhugaa ani waan warra kanaa haasa'uun illee nama jibbisiisa ammallee mucaan kun gowwaan mataa jabaataa jiranii agartanii ani isin eegaa isin gatee hin bahu aga abbaan kee dhufu mana kanaa gadi hin bahu si ajjeesaa jechaanii jira sabboontuudhaan jechuudha.
Mee ajjeechaan kun silaa zamana kana faashinii taatee jirti. Namni wal balleessee asiida fuulatti wal naqee morma wal kutee wal ajjeeseetuma itti fufee jira wanti kun jechuudha. Ammallee mucaan kun immoo mataa jabaataati gowwaadhaati hin ba'u mana kana jedhee immoo sababa biraa keessa galaa jedhee ani mataan kiyya akkana dhukkubsataa jira. Yoo namni itti bilbila namarraan kaasu aniin dubartiin kun egaa magaalaa keessa deemee isa soqaan oolu namoonni hedduun bilbiliitti mi soqiitti mi gorsiin anaa mitiiti osoo abdiin deebi'e odoo abdiin waan namni jedhu dhagaye ana kana dhiisaana takkittii kana isinii miliyoonaan isa laaltan kanaaf deebi'a. Ani koomantii keessan irra waa hedduu baradhe waa hedduu argelle isa kanarraa barata ture jechuun ijoolleen gorsi jettan kuni isiniin kanaan dhageenye ana mitiiti namoonni hedduun sagalee qabanii fi koomantiin gorsanii mucaan dhagaa hin dhaga'u kuno. Ammallee maan kan sodaadhu isinillee mee xiinxalaa keessatti ilaala. Ani yeroo baay'ee isiniin jedha aniin kuni isaan irraa wanti adda na godhu waan isaan godhan kanarratti komii waan kaasuuf hundi isaanii agasmara natti hin dhiyaatanan. Aniin komadha waan isaan godhan anaaf naan ta'u isaaniif ta'uu danda'a. Isinii kunillee mee koomantii barreessa. Gochaa isaan gochaa jiran kun gochaa gaariidha. Jecha gaariidha. Waan gaariidha haadhaaf ilmoodhaan mucaa kana kiisatti kennanii akka kunoo hojjettuu mana bakka siin feenu jedhee waan namni gad darbu kuniin jiraa miti tuffiidhaaf jibbaan. Akkas godhaniin abdii akira jechuudha. Istaayiliidha inni immoo baga godhan miliyoona magaalaa keessa dhiirti hiriyoonni isaa aga isaanii namni naa ta'u hin jiru jedhe dhaqee filate. Filatee kunoo filannoo isaa laala. Duras mucayyoon deemee akkas godhii asiin bahe achiin bahe jennaaniin xiinxalee mataa isaatiin deemuurra deemee ibidda afoo bu'e ofuma. Ammallee immoo kunoo akira akka saree gad darbanii dhugaan baay'ee na gaddisiise abdiin garummaa itti aarus illee na gaddisiisa ilma dhiiraati ka. Ilma dhiira bakkuma deemetti namni kun akka mucaa kana waan xamadaniif waan inni nama godheen qabu naman ga'u naman tuqu wanti nama isatti hin darbu kan saatu namatti darba dhugaa. Abdii garuu inni bakka gowwaa uman dhaga'u. Ani daa'imaa miti haati kiyya maaltu ishii naqe jechaa ka turte mucattiin isa suma deebitee immoo bayi waan ani siin jedhu dhaga'uu qabda. Maal ishiitu isa bulchaa dhalaadha hoogana. Dhalaatu nama bulcha magartuu irraa maalimee magan. Ani dhugaa isinitti immoo magartuu sana ka ija baaftee fuuldura isaan loltu kana ofirraa eega. Nama garuu fira fakkaatee nama nyaatu kana nama keessa rabbii hin jiraachisiin dhugaa. Nama akkasii irraa namni immoo fagaatuu qaba. Fira fakkaatanii abdii jedhanii boo'anii magaalaa kana baxabatanii gubanii akira immoo akkas maalippo maal gizee maalii keessa gallee jedha baran. Maaluma keessa jirraa yaa rabbii kiyya. Hiddee maaluma magartuun maal balleessite ree ija isaanii kanatti bar gocha isaanii kanatti magartuun homaan balleessine jedhee furadhaan. Maali yoo jettanii magartuun fiillafiitii akkana lolaa jirti malee isaan duubaa miti. Isaanoo fira fakkaatanii nyaadhu dhugi taa'i uccuusaa miicci akkas ta'i ilmoo kiyya maali jettee haati sabboontuun kunis amma ammoo mataa akkana gaccabsattee akka waan keeriin haala lagdee mucayyoo ishii tumtee qixaaxuu dadhabde. Ega daa'ima jedhanii takkaani daa'ima jetti takkaan nama guddoo jetti. Maa mucayyoo maa olii gadi mucaa maa olii gadi wanjalti maaloo maal isin godhee maal isin itti balleessee abdiin kun. Rabbuma sodaattanii ofirratti miskiinatti taphattanani mucaan kun baqa waanuma nama godhe wallaalee dhugaa. Maal isin godheme? Hunda keenya jala deemee nu gargaaruu nu godhuu malee mucaan kun maal nutti gafee maal balleesse? Ani immoo baqa maal godha garuu keessi kiyya kana irrina jedhee ani irribuma kiyya irraa ka'ee ogguu yuutuuba qaqqabu kanuma afoo dhufe baqa viidiyooma isaan gadhiisan kana jechuudha. Maanu gubdoo fi illee gubattanii uummata illee gubdan. Namni kataratii nu godhate bar uummatuma yeman kana mataa qulfii jettanii nu arrabsiiftanii haaboo. Wal jaalattaa wal fuudhaa jenne isinitti himne waliin taane walirraa goraa jenne kun achi amma lachuma taa'ee afaan banee immoo hin deemu ani singatee isaan waan keerii sii dalaganiitii fi sigatee hin deemu jettaan amma mana dhiirti hin jirre bayi booda immoo ammallee maal jette jedha sila waaneen ani jedhe takka dhufaa jiraati.
ammallee immoo inni kun mataa jabaatee akkuma isaa sana hin bahu ani sin eegaa ani maali jedha haarisaa mitiiti waan nama eegdu hin jiruuti bahi mana namaati bahi siin jedhan bahi bilbila immoo yoo viidiyoo kiyya kana agarte bilbila kee bani bilbila kaasi bilbila soo isaanumatti gatee magaalaa keessa akkana deema mucaa maal goonaa jedha barani fayyaan qabu yaa mitis jechuuf nagaa hin deema hin nyaata hin dhuga fayyaas jechuun immoo homaa tartiiba dhabee jira mee waanuma jedhu wallaalee bar ammallee kun akkuma isiniin jedhu kana mormii kaasee booda warrumti kun itti garagalee tuf poolisii qabsiisuu baannaan maaliifuu maal isaaniitiin obboleessa miti abbaa miti dhirsa mucayyoo miti waan ikaa walitti hin godhanne niitii kiyya soqatuu dhufellee jedhu achi shurxaa si fidanii booda si garagalanii suma kana idaa biraa keessa akka hin galchine mana namaati bayi isiniin kunis gurra boruuf dhagaa hordoftootaaf kabajamtoota abdii hundi keessa murtee kana isinillee murteessaa dhugaadhaan mushkii jibaan abdiis waan jaalattaniif sabboontus waan jibbitaniif isoon ta'in dhugaadhaaf baay'ee mana sana bahuu qaba baay'eetii hiriyoottan kee dhiiraa bira deemi maallaqa ni qabda kireeffadhu jiraadhu maal irraa fuutati sabboontuu waan loonii ishii eegdamu mucayyoon ganaadha daa'imaa jette haati kunoo dhageessanii waan ani jedheen malee ofiin waan jettuu hin ta'utti mucayyoon haadha duuba akkanumaan shiraaf maalii xaxxi daa'imti zamana kana rakkoodha bahi mana namaati booda sumatti garagalanii shurxaa sitti fidanii hidhaa galtee ofii keetii sitti tortortaa bahi mana ambaatii siin jedhan abdii yoo na dhageessa ta'e isiniin kunis gorsa uummata keenya inni gorsa sin dhaga'u komantii namaas hin dubbisu akkanuma ammataan nu boowwaafachiisa garuu ilmi namaa kun akka miidhamu namni kamuu hin fedhu magartuu sanas haati sabboontuu boqoboqamatanii hin sodaatiin haati deemaati shurxaatti kennaa hiisisaanii mucattii takkittii kanaaf jettanii mucaa miskiina mucaa nama gaarii kana hin dhabiinaa isiniin jedhan akka kiyyaatti ana daran immoo isintu walitti dhihaata aniin kun aga dandeettii kiyya aga beekumsa kiyya waan ergaa isinii taate jedhe haasa'e malee ani wanti nana qullee hin jiru maaliifi abdiin magaalaa guutuu keessaa isiniin kana filatee isinii dhufee waluu dandeessanii baatii meeqa isinuu bira jira har'a akirarratti sodaa magartuuf maali dabarsitanii abdii kennuun isiniin jedha haadha sabboontuuf sabboontuullee galatoomaa jiraadhaa bakka jirtanitti nageenyi kiyya isinii qaqqabu isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota waan koshoo ishuma kana dabarfatuu dhufe yoo balleesses na of kalchaa na sirreeffadha komantii na barreessaa galatooma